Godina Arsii keessatti ajjeechaan buqqaatiin manneen uummataa ibiddaan gubamuu fi yakkoonni waraana mootummaa fi mormitoota hidhatanii gidduutti adeemsifamuu irraa maddu jechuun himataman uummata nagaa irratti raawwatamaa jiraachuun gabaafamaatii jira. Arsii yeroo dheeraaf lafa nagaa fi nageenyaatiin beekamtu taatus yeroo hamma haleellaa uummata nagaa irratti xiyyeeffatee rakkoo cimaaf saaxilamtee jiraachuun ishee ibsamaatee jira. Maddi odeeffannoo keessoo akka jedhutti waraanni mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo WBO gidduutti adeemsifamaa jiru uummata nagaa irratti miidhaa guddaa geessisaa jira jedhan. Qabeenyi qonnaan bultootaa saamamuu, manneen isaanii gubamuu fi dargaggoonni deeggartoota mormituu jechuun murtii seeraa malee ajjeefamaatii hidhamaatis jiru jedhan. Buqqaatiin uummataa daran hammaachuun mootummaa fi dhaabbilee gargaarsa irratti dhiibbaa uumaa jira. Aanaa Seeruu keessatti qofa yeroo dhiyoo keessatti namoonni 10,000 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uun isaanii gabaafameeti jira. Mootummaan ajjeechaa haleellaa namoota nagaa irratti raawwatameef WBO'n mootummaa mormitoota hidhatanii jechuun yommuu himatu, WBO'n gama isaatiin mootummaan maqaa isaa xureessuuf yakkicha raawwate jechuun mootummaa irratti mootummaa himatee jira. Maddeen mootummaa irraa walaba ta'an akka jedhanitti ajjeechaan aanaa Asakoo keessatti fi buqqaatiin aanaa Seeruu keessatti mudatan namoota nagaa irratti raawwatamuu isaanii mirkaneessaniiti jiru. Kana malees humnoota mootummaan mormitoota hidhatanii fi irratti taasisuuf jechuun namoota dhuunfaa hidhachiisaa jiraachuun maddeen ni dubbatu. Haalli kun rakkoo nageenya hammeessuun ajjeechaa walitti bu'iinsa babal'isuuf sababa ta'aa jira jedhameeti jira. Uummanni Arsiitti argamu rakkoon nageenyaa kun akka dhaabbatuu fi mootummootaa fi mormitoota hidhatan marii nagaan furmaata waaraa akka barbaadan gaafataniiti jiru. Akkasuma godina Salaalee aanaa Kuyyuu keessatti namoonni nagaa miidhamanii jiru. Godina Salaalee aanaa Kuyyuu keessatti haleellaa humnoota mootummaa raawwataman jechuun himatameen namoonni nagaan miidhamuu isaanii jiraattonni of ibsaniiti jiru. Akka isaan jedhanitti rasaasa meeshaa waraana gurguddaa humnoonni mootummaa fageenya irraa dhukaasan ganda Dubannaa Angaaloo keessatti mana tokko irra bu'uun miidhaa geessiseeti jira. Haleellaa kanaan manni tokko barbadaa'e, namni 3 mana keessa turan jechuun himataman miidhaa cimaa fi saaxilamaniiru. Namoonni madaa'an Dabalaa Naggasaa, Baqqalaa Wadaajoo fi Zufaalaa Cifraa jedhaman ta'uu jiraattonni ibsaniiti jiru. Jiraattonni mootummaa fi mootummaa mormitoonni hidhatan uummata nagaaf irraa fiiggachuun furmaata nagaa barbaadu akka qaban waamicha dhiyeessaniiti jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota maatii chaanaalii keenyaa ammallee warroonni sabiskiraayib goone sabiskiraayib godhaa maatii keenyaa. Viijin oduu kana nu jajjabeessaa waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa.